itti haafufnu barnoota gaarii waliif kanneen yaada. How the cell is divided by mitocelline mitosisiidhaan akkamitti qoqqoodamuu danda'a kan jedhu illustrates fakkii 4-2 kunulaan peejii kanarraa akkuma arginu apart from the cytokinesis cytoplasmic division mitosis is the nuclear division. It is divided into the series of phase which is namely prophase, metaphase, anaphase fi telophase jenneen kan qoonnu jechuudha. Tokkoon isaan kana keessatti ta'eewwan garagaraatu ta'a jechuudha. Ta'eewwan as keessatti ta'u tokko isaaniitiin kan ilaallu ta'a jechuudha. Metaphase keessatti maaltu ta'a? Prophase keessatti maaltu ta'a? Anaphase keessatti maaltu ta'a? Telophase keessatti maaltu ta'a? Cytokinesis jechuun dhumarratti maal jechuudha? Akkuma reefu jenne cytoplasmiin maal ta'uudha? Divided ta'uudha jechuudha. Cytoplasmiin qoqqoodamuun dhumarratti jechuudha kan raawwatu. Tokko isaaniitiin ilaalaa jechuudha kana hajala buunee ilaallu. Tokko isaaniitiin ilaalla. Seeliin akkamitti qoqqoodama kan jiru. What happens in the different phase while cells undergo mitosis? Seeliin gara mitosisiidhaan qoqqoodamu ta'eewwan feeziiwwan garagaraatu occurred jechuudha. Feeziiwwan san keessaa tokko feezii maaliiti jechuudha? Prophaseedha. Prophase is the first phase of eenyuti? Mitosis jechuudha. The first phase of mitosis is prophase 1 kan jennu san jechuudha. Prophase 1 anaphase tajennu san jechuudha. Prophase kana isaan amma laaluu yaanu kun warra 1 jennuun jechuudha. Prophase kan jennuun kun prophase 1 jechuudha. The first phase dha jechuudha. During this phase maal faatu ta'a? Each duplicate chromosome tokkoon duplicate chromosome dha composed of two sister chromatids. Tokkoon chromosome dha kanneen maaliif keessaa qaban? Sister chromatids lama of keessaa qabu. Daawtariin akkana jechuun chromosome tokkichaan maaliif keessaa qaba jechuudha? Sister chromatids lama qaba jechuudha. Sister chromatids lama kan of keessaa qabu san maal ta'uu eegale jechuudha? Identical genetic material kan of keessaa qabu san maal ta'uu eegala? Pair up cimditti deebi'uu eegala jechuudha. Cimdaa'uu eegala jechuudha. Akkanatti cimdaa'uu eegala. Cimdiidhaan taa'uu eegala jechuudha. Chromosomes shorten. Chromosomiin maal ta'a? Shorten ta'a ni gabaabbata. Walitti dhiphateeti tikan ta'a furdata akkasumas become visible ta'a. Kana yoon achirratti isin garsiisa. Chromosomiin visible ta'a. Step sana asirraa ilaaluu qabdi jechuudha. Isii tana yeroo dubbistan isii tana wal bira qabaa ilaaluu qabdi jechuudha. As keessatti maaltu ta'a? Yoo as keessatti argitan fakkeenyaaf isii niikulasii jidduu san keessatti yoo ilaaltan akkana kiroomozomiin akkana ta'uu eegalee jechuudha. Cimdiidhaan taa'uu eegalee jechuudha. Gizee akkas ta'u san wal fakkaata jechuudha. Diimaanis diimaa wajjin magariisniinis magariisa wajjin akkana ta'a. Maal jechuudha? Sister chromatids jechuun kan wal fakkaatu. Diimaan diimaa wajjin ta'a. Kaan kunis kaanii wajjin akkanatti bifa wal fakkaatuun ta'a jechuudha. As keessa yoo ilaaltan bakka kana keessatti sirrii ilaaluu qabdanii jechuudha. Akkaataa chromatids wal fakkaatu yookaan wal fakkaatan wantiitiin maal ta'uu eegala? Peer cimdiidhaan taa'uu eegala. Dura akkasitti pair up ta'e yookaan cimdiin ta'ee lammaffaan immoo kiroomozomiin shorten ta'a. Kiroomozomiin jiru san guutuun isaa maal ta'a? Ni gabaabbata gara visibiliitti dhufa. Ni mul'ata jechuudha. Gara mul'achuutti dhufa. As keessatti yoo ilaaltan fakkeenyaaf maazer seelii yookaan paarentii seelii tana as keessa yoo ilaaltan kiroomozomiin akka isii tana keessa mul'atutti hin mul'atu jechuudha. Kiroomozomiin amma eksiin akkana cross wal godhee jiru kun isa kana keessatti mul'atu eegala jechuudha. Kiroomozomiin wantiin asii akkana bal'aa turte maal ta'uu eegalti? Walitti dhiphachuu eegalti jechuudha. Walitti dhiphattee kiroomozomiin isii keessa jirtu mul'achuu eegala jechuudha. Kan biraan immoo centromeres begins. Centromere begins to move opposite pole of the cell. Centromeriin gara indipoolitti deemuu eegala. Move ta'uu jalqabaa jechuudha. Inda spindle fibers emerge. Spindle fiberiin uumamuu jalqabaa jechuudha. Eenyurraa? Centromerii sanirraa spindle fiberiin akkasitti uumamuu jalqaba. Yoo isin garsiisa jechuudha kan isin garsiisa. Centromerii jechuun isii ka biiftutti kana wanna qabdu tun jechuudha. Fakkeenyaaf bakka tana yoo ilaaltan centromerii jedhamtu tun. Centromeriin tun maal magarsuu eegalte jechuudha. Spindle fiberii kanatti as keessatti spindle fiberii yookaan xiyyoota akkatti irraa deeman kana magarsuu eegalte jechuudha. Asittis jalqaba centromeriin adda poolii intu indipoolitti adda baatiyan akkaataa asitti adda siiqee inni laala. Akkaataa isii bakka buufteeti adda dhiibatti jechuudha. San booda maal magarsuu eegalti? Spindle fiberii san yookaan fo'aa akkanaa san magarsuu eegalti. Yoo ilaaltan as keessatti fo'aa san magarsiti jechuudha. Fo'aa san magarsuu jalqabdee jirti jechuudha. Ni jalqabdi. Metaphase keessatti immoo inni kun dheeratee walitti hidhama jechuudha. Adiin akkanatti deemu kun dhufeeti boodarra kaasiitis deemee kaachiitis deemee wal qabataa jechuudha booda. Isteejii metaphase keessatti
Isuma kana magarsuu jalqabaa jechuudha. Amma asirraa wanti isin beekuu qabdan piroofeesii wantoonni ta'an maal fa'aadha? Tokko ispaandilii faayibariin uumamuu jalqaba. Lammaffaa immoo sentiroomeeriin puul aap ta'a jechuudha. Gara opposite saayidiitti addaan puul aap ta'a jechuudha. Akkuma isin gartan sentiroomeeriin tokko kana tokko immoo kana puul aap ta'e jechuudha. Bakka garagaraatti yookaan poolii adda addaatti deema jechuudha. Tokko gara yoo deeme tokko garas deema jechuudha. Biraa hataatu niikuleesiin kun olaan qabattee jirtu tun disappeertaati ni diigamti jechuudha. Diigamtee kiroomozoomii kophaa dhiifte jechuudha dirreetti. Niikuleesiin yookaan niikulaar meembariiniin disappeerta. Eenyu keessatti piroofeesii keessatti niikulaar meembariin disappeerta. Kan biraa keessatti aanee jiru itti aanee immoo meetaafeesii ilaalla. Meetaafeesii keessatti maaltu ta'uu danda'a? Meetaafeesiin arreejimentii feezii jedhama maqaan isaa. Arreejimentii fees maaltu arreenji ta'a kiroomozoomii saniitu duraan fakkeenyaaf akkana niikuleesii keessatti bifa peeriitiin akka taa'ime amma maal ta'u eegala jechuudha. Walakkaa isii tanarratti akkana maal ta'u eegala jechuudha. Akkanatti arreenji ta'uu eegala. Orderiidhaan akka orderii qabatee arreenji ta'uu jalqaba jechuudha. Cumarraa ka'ee maqaa isii maal jedhanii arreejimentii fees of kiroomozoomii jechuudhaan yaame jechuudha meetaafeesii. As keessatti wantoonni ta'an ammoo ispaandilii faayibariin fuulii divilooppidha. Ispaandilii faayibarii reefuun tana biqiluu qabeessan maal ta'a? Fuulii divilooppite yookaan guddate jechuudha. Eenyu wajjin? Sentiroomeerii jechuun eenyu wajjin guddatu eegala? Sentiroomeerii faana guddachuu jalqaba jechuudha yookaan sentiroomeeriidhaan wal qabata jechuudha. At the opposite pole. Faallaa sentiroomeeriin duraanuu opposite poolitti harkifatan jenne akkasuma ispaandilii faayibariinis achirraa dheeratee maal godha jechuudha? Sentiroomeerii gamana jiru wajjin wal qabachuu eegala jechuudha. Inni kun fuulii divilooppir ta'uu jalqaba jechuudha. Ispaandilii faayibariis fuulii divilooppir in what? Meetaafees feeziidha jechuudha. Kiroomozomiin maal ta'uu eegala? Laayin aap ta'uu jalqaba jechuudha. Meetaafeesii keessatti kiroomozomiin maal ta'uu eegala? Laayin aap jechuun akkanatti arreenjii tartiiba sirrii qabatu jechuudha. Akkanatti irraan walakkaa meetaafeesii kanatti akkanatti orderii akka qabatuun tun maal jedhamti? Laayin aap ta'e jechuudha. Kiroomozomiis istaartituu laayin aap yookaan arreenjii zemsalfi if arreenjii godha yookaan if qindeessa jechuudha. Inditu indii dhumarraa gara dhumuratti asiin indii yoo jedhamte asiinis indii jedhamti. Inditu indii irratti maal ta'uu jechuudha? Arreenjii ta'uu eegala jechuudha. Haata eessatti walakkaa irratti akkuma asiin jenne walakkaa irraan akkanatti ta'uu eegala jechuudha. Tokkoon siistar kiroomaataayidhaa maal ta'uu eegala? Ispaandilii faayibariidhaan wal qabachuu eegala. Akkuma jenne asitti sentiroomeeriin tokko gamana ba'a, sentiroomeeriin kaaniitiis gamana ba'a. Asirraan ispaandilii faayibarii magarsuu eegala jenne. Ispaandilii faayibarii magarsuu jalqabaa jenne. Ispaandilii faayibariin inni magarsuu eegale hun walakkaa kiroomozoomii tanaan jechuudha. Walakkaa kiroomozoomii tanaan dhufee isii tana wajjin baay'indi ta'a. Tanarraayis walakkaa isii irratti, tanarraayis walakkaa isii irratti, tanarraayis walakkaa isii irratti. Eksi walakkarraan jechuudha. Walakkarraan walakkaa kiroomozoomii tanaatiin beeti sentiroomeeriin as jirtuu fi sentiroomeeriin as jirtu wal qabachuu eegale jechuudha. As keessatti meetaafeesii kana keessatti meecha irratti yoon isin garsiise asirraa laalaa deemuu qabdu jechuudha. Laal meetaafeesii kana keessatti laayin aap ta'e jechuudha. Kanatti laayin aap ta'e arreenji ta'e sentiroomeeriin as jirtuu fi sentiroomeeriin as jirtu qajjiisa adii kana yoo laaltan jechuudha. Qajjiisni adii kun ispaandilii faayibarii jedhama. Ispaandilii faayibariin kun walakkaa kiroomozoomii arreenji taatee kanarraan beeti sentiroomeerii tanaa fi sentiroomeerii tana walitti hidhaa jechuudha. Akkana deemes sentiroomeerii tanaa fi tana waliin tanarraanis walakkaa isaatti qaxxaamuree waliidhaa deemaa jechuudha. Siistar kiroomaataayidiin akkasitti opposite saayidii irratti walitti hidhuu eegala. Egaa isaan sana akkasitti walitti hidhee booda gara maalitti dabala jechuudha? Gara isteejiitti aanutti yookaan feeziitti aanutti dabala jechuudha. Feeziin itti aanu anaaveeziidha. Gara anaaveeziitti dabala jechuudha. Amma kana booda itti maaltu ta'a? Maqaan anaaveeziidhaa maali? Anaaveeziin maqaa qofa qaba jechuudha. Kunis akkuma kaan arreejimentii feezii jennee yaamne maagireeting feeziidha jennaan jechuudha. Wanni maagireeting feez jenneeniif maali? Ispaandilii faayibariin meetaafeesii keessatti walakkaa DNA irra kabbaate kun walakkaa kiroomozoomii irratti qabte. Walakkaa kiroomozoomii irra kabbaate tun maali jechuudha? Siistar kiroomaatiidiin tun maal taati? Adda ciramti yookaan adda muramti jechuudha. Adda muramtee isiin asii olii garana yoo deemte isiin asii gadi immoo gara haraayitii deemti jechuudha. Garasitti puul aap ta'uu eegalte jechuudha. Harkifamuu eegalte jechuudha. Eenyu tokko sitti argisa? Ispaandilii faayibarii asiin sentiroomeerii irraa as mayire kanaatu isii tana gamana harkifataa jechuudha. Mootummaadha. Anis lafa tana walakkaatti adda fudhatu yaa'an jechuudha. Kunis siistar kiroomaatiidii tana walakkaa takka fudhatee harkisa. Kunis garas harkifataa. Ispaandilii faayibarii tokko sitti adda harkisa jechuudha. Maagireetiin wanni inni jeef siistar kiroomaatiidiin tun garana harkifamuu eegalti jechuudha. Addana puul aap ta'uu eegalti jechuudha. Gara isii tanatti as harkifamuu eegalti jechuudha. Kanaaf maagireeting feez jee wanni moggaaseef saniif jechuudha. Feezii kana keessatti wantoonni ta'an coisin the protein binding sister chromatid together is known as centromeres and
This is breakdown. Centromeeriin sun adda cituu eegalti. Eegisii tan adda akkas harkifattee booda tunis gara leeftii tunis gara raayitiitti achi harkifattee booda inni faayibariin duraan wal qabatee jiru sun adda cituudhaaf harkifata jechuudha. Kanaaf jee kana keessatti maaltu ta'a? Sister chromatidin maal ta'a? Adda baha. Sister chromatidin reefuun tun akkana diimaa fi diimaa sin jenne sun keelloo fi keelloonis akkasii jenne sun ispaandilii faayibarii asirra walakka irra beekan irratti adda cita. Asii oliin garana yoo deeme achi asii gadiin ammoo garam deeme jechuudha. Garana harkifamaa jechuudha. Kanaaf sister chromatidin isiin reefuun tun feeriidhaan akkasitti teessisan adda ba'uu eegalti jechuudha. Kanaaf separating sister chromatidin asitti ta'a jechuudha. Anaafis yookaan migrating phase keessatti raawwata. This is will ensure daughter cells kun maal mirkaneessa? Daughter cellin receive the same number of and the kind of chromosome yookaan sister chromatidin lakkoofsa wal qixa ta'ee fi wal fakkaataa ta'e akka inni fudhatu godha jechuudha. Yoo isin garsiise adda cittee akkasitti adda harkifattee jechuudha hundi suni. Kun olaan maal keessatti anaafeesii keessatti maaltu ta'a jennee laan duraan sister chromatidin akka teessituun meetaafeesii keessatti ispaandilii faayibarii kasi qaxxaamura san irratti adda citti jenne addee qicite booda inni tokko garana yoo harkifate tokko garana deemaa jenne harkifatee jira jechuudha. Kana booda gara sentroomeerii kan taas deemaa jechuudha. Maal uumuudhaaf deemaa? Kunis asitti maazer seelii yookaan seelii duraanii paarentii seelii sanitti seelii biraa uumuu deemu waan ta'eef garanatti as harkifata. Gara kunis gara sentroomeerii gamana jirutti as harkifamaa jechuudha. Akkasitti umurate booda gara maalitti dabra jechuudha innis gara isteejii itti aanutti darbuuf dirqamaa jechuudha. Egaa sister chromatidin adda ba'ee booda gara teelooфeesiitti dabra yookaan teelooфeesii jechuun eenyuti jechuudha? Piroofeesiiti. Piroofeesii keessa maal faatu ta'en nuclear membrane disappear ta'a. As keessatti immoo nuclear membrane deebi'eeti appeared ta'a jechuudha. Lammaffaa wanni biraa immoo maaltu ta'a? Ispaandilii faayibariin uumamuu jalqaba inni. Garuu immoo teelooфeesii keessatti ispaandilii faayibariin maal ta'a? Ni bada. Disappear ta'a jechuudha. Wanni maqaan inni kana jeef yookaan feesiin jalqabaa yookaan piroofeesiin sansii gallaan teelooфeesiin sii galee jira jechuudha. Maaliif? Haalluma gootaa jechuudha. Yoo duraan achi keessatti sister chromatidin fakkeenyaaf ispaandilii faayibariin kan uumame ta'e piroofeesii keessatti ispaandilii faayibariin ni uumame inni kana keessa ni bada. Ispaandilii piroofeesii keessa maaltu ta'e inni nuclear membrane disappear ta'e inni as keessatti immoo nuclear membrane haarofti tokkoon tokko sentroomeerii saniif kopha kophatti ni uumamaa jechuudha. This phase is known as the reversed piroofeesii dha. Faallaa yookaan opposite piroofeesii jechuudha. Wantoonni yeroo piroofeesii san disappear ta'an as keessatti deebi'anii maal ta'u? Appeared ta'u waan ta'eef indeetis vice versa. Wantoonni immoo achi keessatti badan as keessatti deebi'u. Wantoonni as keessatti deebi'an ammoo as keessatti ni badu jechuudha. Faallaa deema. Fakkeenyaaf yoo fudhattan nuclear membrane deebi'eetu uumama. Eenyu keessatti kana jechuun teelooфeesii keessatti deebi'ee uumama. Reefuun maal ta'e piroofeesii keessatti ni badee ammoo nuclear membrane as keessatti deebi'eeti uumamaa jechuudha. Akkuma jenne surrounding each of the chromosomes to nuclear arriving at the opposite pole dha. Mitotic spindle fiber maal ta'a? Breakdown ta'uu eegala jechuudha. Maal jenne spindle fiber reefuun tana piroofeesii keessatti uumame jenne amma teelooфeesii keessa maal ta'uu eegala? Ni bada. Kanaaf teelooфeesii fi kanaaf teelooфeesii is vice versa of what? Vice versa of piroofeesii dha jechuudha. Gabaabumatti akkas yoo jenne gaadha. Okay, kan biraan immoo gara saayitookaayinesiitti yoo ceene saayitookaayinesiis jechuun maal jechuudha jenne akkuma reefu jenne saayitoopilaazimiin qoqqoodamuu jechuudha. Hiramni saayitoopilaazimiidha. Saayitookaayinesiis jedhama. Kunis seel diviijinii keessaa paartii tokko jechuudha. It is will take yoon booda ta'a jechuudha inni kunis saayitookaayinesiis yookaan saayitoopilaazimiik diviijiniin erga maaltu xumurame booda niikulaar diviijiniin erga xumurame booda maal ta'uu eegala jechuudha. Itti fufuu jalqaba jechuudha. However, but the completion animal cell is differentiate from plant cell. Haalli saayitoopilaazimiin animal cell keessatti qoodamuu fi biqiloota keessatti qoodamu garaagarummaa qaba jechuudha. Maaliif? Orgaanizimoota garaagaraati. Pilaantiin maal qaba yookaan seeliin biqiloota maal qaba? Alarraan cichaa seelii qaba yookaan seel woolii qaba. Kanaatu addeessa godhaa jechuudha. Dhumaan guutuutti akka saayitoopilaazimiin adda bahee hin dhumne kan godhuu qaba jechuudha seeliin biqilootaati. Haa itti fufnee haa ilaallu. As animal cell akkuma seeliin biqiloota surrounded only by cell membrane dan surrounded ta'ee jiru saayitookaayinesiis yookaan hiramni seelii hiramni saayitoopilaazimiidha. Enables the what? Cytoplasm of the mother cells pinch or contract to the middle. Contract to jechuun adda walitti contract ta'ee yookaan pinch ta'ee walakkaa irratti maal ta'uu danda'a jechuudha? Qoodamuu danda'a jechuudha. As the result of two daughter cells entirely separate. Hanganumaa jechuudha lakkiitiin guddaan. Daughter celliin san yookaan seeliin haaraan uumamu san separate guutumaa guutuutti adda bahuu danda'a. Eenyu keessatti? Animal cell keessatti kana yoo ta'u kan pilaantii seelii immoo guutumaa guutuutti adda bahuu hin danda'u jechuudha. Maaltu dhorkaa?
cell wallii qabaa jechuudha. As plant cells surrounded the hard cell wallii qabaa jechuudha. Dabalataan membrane cell membrane itti aanee dabalataan structure kan qaba jechuudha. Cell wallii waan qabuuf guutumaa guutuutti adda bahuu hin danda'u. Cytoplasm cannot simply pinch off yookaan fully separate ta'uu hin danda'u. Guutumaa guutuutti adda bahuu hin danda'u jechuudha. Akka kan bineensotaa san jechuudha. Instead bakka sana maal godhuu jalqaba jechuudha. New celliin new walls jechuudha. New walls will be laid between the two daughter cell. Daughter cell san jidduutti laid down ta'a jechuudha malee guutumaa guutuutti adda citee adda bahuu hin danda'u jechuudha. Daughter cell sanii just the two adjacent cells remain joined together by the middle of cell wall. Middle cell wall saniin wal qabatanii tatta'an jechuudha. Daughter cell lamaan san adeemsi akkasii sun maal jedhama? The middle lamella jedhama jechuudha. Adeemsi daughter cell lameen cell wall haaraa uumame saniin wal qabatanii tatta'an san yookaan guutumaa guutuutti adda bahuu dadhabanii tatta'an san maal jedhama? Middle lamella jedhama. Kun maaliif? For plant celliidhaaf jechuudha. Plant celliidhaaf akkana ta'a jechuudha. The redistribution of duplicated chromosomes through mitosis is important to get the two daughter cell from single diploid mother cell or parent cell jechuudha. Adeemsa mitosis keessatti Kromozomiin qoqqoodamuun san maali? Daughter cell lama kan wal fakkaatu maazarii tokkorraa yookaan parent cell tokkorraa argachuudhaaf nu gargaara jechuudha. That cell is identical in quality and quantity of chromosome. Seelonni lamaan daughter cell lamaan uumaman akkuma dubbachaa turre quality daanis jechuun kind daan jechuudha. Kind isaaniitiin wal fakkaata akkasumas quantity daan jechuun number daan wal fakkaata jechuudha kromozomiin isaaniiti. The process of mitosis is important to increasing the cell number. Faayidaan adeemsi cell division mitosis dhaan ta'uu maaliif barbaachisa inni seeliin lakkoofsaan akka baay'atuu fi essential for growth maaliif kan barbaachisu guddina seelii saniitiif kan barbaachisu jechuudha. Human beings after the union of human being gaameetiin eegal jijjiirame booda eegala jechuudha. Human being eegal uumamuu kan jalqabu haploidiin spermii fi kan eegiidha jechuudha. Haploidiin lamaan kun jechuudha. Haploidiin tokko kan spermiitii fi haploidiin eegii eega dhufanii walitti baay'indatanii maal uuman jechuudha. Walirratti zygote eega uuman booda kan dhalli namaa uumamuu danda'u jechuudha. Which is diploid. Diploid hambana. Isaan lamaan walirratti inni kunis tokko gaafa walitti dhufan immoo diploid ta'u jechuudha. The zygote by repeated cell division through mitosis. Eega zygotiin uumame booda ammaas deebi'ee adeemsi mitosis eegalaa jechuudha. Mitosisiin ammaas adeemsa seeliin sun seeliin uumame xiqqoon sun jechuudha. Zygotiin uumamte sun guddattee gara itti qoqqoodamuu yookaan hiramuu eegaltu san jechuudha. How human beings made up from million cell. Akkaataatti namni fakkeenyaaf human being multicellular organism dha waan ta'eef gara seelota biiliyoona yookaan tiriliyoonaan lakkaa'anii qaba jechuudha. Akkaataatti kun kan inni agarsiisu akkaataa dhalli namaa yookaan organismoonni seel baay'een jechuudha. Seelii biiliyoonaa fi seelee hedduutti uuman argisiisaa jechuudha. Qoqqoodaminsi maayitoosisiidhaan qoqqoodamuun zaayigootii takkitti sanitti maal ta'e jechuudha? Hiramaa jechuudha. Diploidiin lamaan walitti dhufteeti haploidii yookaan niw seelii kana uumti jechuudha. Cell have a finite life cycle. Maal jennee seeliin akkuma dura jennee umrii hanga turu qaba jechuudha. Umrii hanga turu qaba. They wore out ta'uu danda'a and become damaged ta'uu danda'a jechuudha. So they can need to replace continuously. Kanaaf kana bakka buusuu dirqama ta'a jechuudha seeliidhaaf. Kanaaf seeliin divided ta'uun tokko seeliin umrii isii gisee fitte damage taati yookaan ni duuti. Faayidaan ala taati jechuudha. Seelii san dafee bakka buusaa jechuudha. Eenyu hirama seelii geggeessuu jiru sanirraa seelii haaraa fuudhee bakka san buusa. Kanaaf hiramni seelii continuously maalti kan itti fufuudha kan dhaabbatu miti. Kanaafuu marsaa seelii jechuun fakkeenyaaf seel saayikiliin sanuu continuouslyidha jechuudha. Dhaabbataa miti. Rotate. Asiin xumuree interfeesii gaafa xumuree interfeesiidhaan seel diviizhinii seena. Seel diviizhiniidhaan asiin interfeesii deebi'a. Seel diviizhinii akkanuma naannaa deema jechuudha. Kanaaf seel saayikiliis continuouslyidha malee dhaabbataa miti jechuudha. The process of growth and repair and replace the dead cell is orally by cell division through mitosis. Kun seeliin tokko kan guddatu, adeemsa seeliin tokko itti suphamu, seeliin tokko kan du'e kan itti bakka buufamu adeemsa maaliitiin jechuudha? Karaa mitosisiitiin jechuudha. Karaa mitosisiitiin jechuudha. Unicellular organisms like amoeba also cell division through mitosis to increase the what? Population isaa dabaluudhaaf yookaan lakkoo isaan baay'achuudhaaf uummata isaa heddummeeffachuudhaaf adeemsa maaliitiin wal hora jechuudha? Mitosisiitiin cell divided jechuudha. Mitosisiin cell divided yookaan nuclear divided subdivided jechuudha. Nuclear isaatiin bakka lamatti addabee population isaa akka itti fufu godhaa jechuudha. Akka population isaa lafa tanarraa yookaan addunyaa tanarraa hin banne eega jechuudha. Kanaaf cell cycle is continuous process jechuudha. Kan itti aanu maali? Kee termii yookaan jechoota ijoo hanga kan adda beekuudha jechuudha as keessatti.
gara xumuratti finneeti jirra. Laayik godha warri laayik hin godhin, sabiskiraayib godha warri sabiskiraayib hin godhin, ijoollee teenyaaf sheer godha irraa haa barattu jechuun barbaada. Kun paartii kanaan jechoota hanga kana adda isinii baaseetiin kan hin xumurru. Ispaandilii faayibar jechuun maal jechuudha? The long protein fiber extending from the structure of called centromere. Akkuma isin agarsiisaa ture centromere bakka tanaa fi bakka tana poolii opposite side seelii isin irra jirtu san irratti kan akkatti asirraa deemu sun kan akkatti asirraa deemu sun kan akkatti asirraa deemu sun asirraa guddatu sun jechuudha. Isaan sun maal jedhama? Ispaandilii faayibar jedhama. This is started from the pole of cell. Iyyeen bantii yookaan fiixee seeliitti irraa kan eegaluu fi extends up to the center walakkaa gara walakkaa seelitti kan deemu jechuudha. Where is the link to the duplicated chromosomes are arranged for distribution. Gaafa chromosomes san maal kan godhu jechuudha? Chromosomes san duplicate gochuudhaaf linked kan godhu jechuudha. Kan wal qabsiisu jechuudha. It is necessary to pull chromosomes separated toward the pole during the anaphase stage. Maal jenne sister chromatidin anaphase stages kan keessatti maal jenne pulled up jechuudha. Gara opposite poleitti maalitti taa'inne harkifameen. Isa san kan harkisu san haanni san maal jedhama? Spindle fibers jedhama jechuudha. Kan biraan immoo homologous chromosome is the coupled of one maternal chromosome. Homologous chromosome jechuun akkasuma akka waliigalatti maal jechuudha? Wal qabannaa yookaan walitti hidhannaa yookaan walitti dhufeenya one maternal or one maternal fi one paternal chromosome jechuudha. Paired up itti tan jechuudha. Maternalii tokkorraa fi paternalii tokkorraa yookaan maazarii fi faazarii irraa jechuudha. Walitti dhufanii chromosome lamaan san coupled itti tan yookaan itti wal qabatan maal jedhama? Homologous chromosome jedhama jechuudha. During the what? Yeroo fertilization isin jechuudha. Fertilization gisee gaggeeffamu jechuun maal jechuudha? Maternal irraa chromosome tokko dhufee tokko waayin ammoo faazarii irraa dhufee itti line up tan jechuudha. Adeemsa akkasiisan maal jedhama? Homologous chromosome jechuudhaan beekama jechuudha. This is the best analogy for homologous chromosome paired shoe with the same number. Kun kophee fakkeenya fudhachuun ni danda'ama. Kophee fakkeenya fudhachuun ni danda'ama jechuudha. Fakkeenya gabaabaatti kan isin hime. Kan biraan immoo sister chromatid jedha. Sister chromatid jechuun two copy of one maternal or paternal jechuudha. Kadhee kun tana chromosome keessatti faazarii irraa tokko dhufeeti maazarii irraa tokko dhufee line up ta'a. Garuu immoo sister chromatid keessatti isaan jalqabaa gaafa profeesii eegalu san warri wal fakkaatu akkasii warri line up ta'uun san yookaan wal qabachuun san maal jedhamti? Sister chromatid jedhamti. Sister chromatid jechuun kanaafuu two copy jechuudha. Kan wal fakkaatu jechuudha. Two copy of maternal yookaan immoo paternalidha. Chromosome line up linked up by cohesive protein which is called centromere wal qabachuun san maal jedhama? Sister chromatid jedhama jechuudha. Galatooma jechuun barbaada. Thank you. Like godha, subscribe godha warreen godhini. Hiriyoota keessaniif share godha irraa barannaa. Paartii kanaan xumurra moo isitti walitti deebine jechuudha. Yoo rabbi jee maal qabannee walitti deebina? Mayoo CC qabannee kan jechuudha. Walitti deebinu nagatti jechuun barbaada. Galatooma.